qofaatu akka ofiif ta'uu qabu ta'a. Jalqaba ofiif ta'e. Maal yoon godhe ofiif yaada. Akkamittan jireenya injifadha. Maal godheen yaada namaas, gochaa namaas, ilaalcha namaas mo'achuu danda'a jettee of hin dhiphisiin. Deebii isaa kunoo ni argatta. Yoo yaa akkam jirtu jaalatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoota koo Horror Inspire warri taatan akkam naaf jirtu. Tole egaa guyyaa har'aa kana barnoota baay'ee bareedaa ta'eef barnoota deebii guddaa nuu laatu lafee dugdaa kan nuuf ta'u isiniif qabadhee dhufeetan jira. Mata dureen barnoota keenyaa har'aa si qofaatu akka ofiif ta'uu qabu ta'a. Kanaafuu ofiif ta'i kan jedhudha jechuudha. Namoonni baay'een akka fedhii isaaniitti, akka ofii isaaniif mijatetti, akka keessa isaaniif toletti, akka ofii isaanii barbaadanitti nama bocanii jiraachuu barbaadu. Akka isaaniif mijatetti, istiraatiijii mataa isaaniin akka itti deemtutti, akka karoora isaaniitti, akka fedhii isaaniitti akka itti jiraattu barbaadu namoonni baay'ee. Kan isaan sii karoorsaniin, kan isaan siif yaadaniin, kan isaan siif baasaniin, karoora isaan sii baasaniin akka itti jiraattu barbaadu. Maaliif kun kan inni ta'u? Garuu gaafa ati akka fedha keetti jiraachuu eegaltu garuu dhagaa hedduu sitti darbatu. Jecha si madeessu, jecha akkati ofitti gaabbitu, jecha akkati ofitti ceephitu sitti darbatu. Jibba hedduu siif qabaatu. Jibba hedduu sitti gadhiisu. Atillee nama akkuma qofaa kee jiraatu taatee isaan irratti of gadhiistoo ta'e ni kufta, ni miidhoota, ni madoota. Dhaabbachuu dadhabdaa jechuudha. Atillee namni akkuma koonaaf ta'a jettee dabarsiteetti of kennite taanaan dogoggora eegaltee jirtaa jechuudha. Ati namoonni akka tiskee mataa isaanii keessatti, akka dallaa mataa isaanii keessatti akka isaan si geggeessaniif dabarsiteetti of laattinnaan na'aman gaafas kufta. Gaafas galma keerraa of hambistaa jechuudha. Kanaafuu si qofaatu akkasii ta'uuf qabu ta'ee uumame waan ta'eef of ta'ee jiraadhu. Of taatee jiraachuu hin dandeessu taanaan, of taatee dubbachuu hin dandeessu taanaan, of taatee barachuu hin dandeessu taanaan, of taatee hojjechuu hin dandeessu taanaan na'aman galma geessu tokko hin qabdu. Kanaafuu of ta'i. Namoonni yeroo hundumaa waan ofii isaaniif fedhan, waan ofii isaanii qofaaf mijatu sirraa eegu, sirraa eeggatus namni kamuu taanaan jechuudha. Waan sirraa eegu sana dhabnaan gatii sirraa barbaadu sana sirraa yoo dhabe achumatti si gatee sirraa sokka. Maqaa biraa sitti moggaasa. Ilaalcha ofii isaa qabu sirratti biqilcha. Gaafa waan sirraa barbaadu sana dhabuu jechuudha. Maqaa biraa siif moggaasee ilaalcha ofii isaa qabu, yaada hamaa ofii isaa qabu sirratti biqilchee si biraa deemaa jechuudha. Kanaafis ati humna si keessa jiru utuu ofiif beekte, utuu ofirratti hamante, ofirratti amanamummaa guddaa utuu ofirratti qabaatte na amani. Yaada namoonni siif qaban si butuchuu mini si sochoosuullee hin danda'an. Bakkeetti jirturra si sochoosuu hin danda'ani jechuudha. Kanaaf immoo namoonni akka fedhii isaaniitti akka nu gaggeessaniif, akka isaan nu oofaniif eeyyamuu hin qabnu jechuudha. Kanaafuu si qofaatu akka of ta'ee dhalatu, akka of ta'ee jiraatu ta'uu danda'a. Namni akka keetti si yaadu, namni akka keetti si jiraatu, namni akka keetti siif ta'a jedhee yaadu hin jiru. Kanaafuu ofiif ta'i. Kanaafuu ati hundumaa dursitee akka ofiif ta'uu qabdu ta'uu qabda. Si barbaachisaaf, si barbaachisas sirraa eegamas. Gaafa sana gaafa ofiif ta'uu eegaltu. Kanaafuu ati hundumaa dursitee akka ofiif ta'uu qabdu kan ta'uu si barbaachisuuf kanaafidha. Gaafa sana kan si dhiisee deemeef jeeqamuun, kan si darbatee deemeef miidhamuun, jechiif ilaalchi namaa kamuu si raasuu hin danda'u. Ati dursitee kanuma kamiyyuu dursitee ati yoo of beekte, yoo of taate, yoo ofiif akka barbaachistu gaafa of barte, gaafa of barsiifte, yoo abbaan barbaade si dhiisee deeme, yoo abbaan barbaade jecha barbaade sitti dubbate, yoo abbaan barbaade darbatee si kuffise, si sochoosuu hin danda'u, si miidhuu hin danda'u, waa sirra geessisuu hin danda'u jechuudha. Kanaafidha ofiif ta'uun, of taatee jiraachuun kan nama barbaachisuuf. Gaafa ati jireenya kee irratti humna akkasii ofirratti facaasuu yookaan humna akkasii ofirratti jireenya kee irratti oomishuu eegaltu, uumamni hundumtuu walii galee gaafa ofiif taatu, gaafa of duukaa buutu, gaafa ofiif taraaramtu, gaafa ofiif taatee hojjettu, uumamni guutuun, addunyaan guutuu
si duukaa dhabata. Sammuun killee boqonnaa guddaa argata. Daangaa siif sararame keessa jiraachaa hin jirtu waan ta'eef keessa addunyaa guutuu akka barbaaddetti jiraachuu dandeessa. Addunyaa mataa keetii bocattee keessa jiraachuu dandeessa. Wanta hojjettu kamirratti karooraaf yaadaan hojjechuu eegalta. Jireenya mataa keetii jiraachuu jalqabda. Amalli namaa haala kamiin haala inni ittiin sitti dhufeen keessummeessitee geggeessuu dandeessa. Yoo amala gaariin dhufe amala isaatiin akka inni dhufetti utuu sin miidhin utuu onnee kee hin cabsin utuu sin madeessin akka inni dhufetti keessummeessitee geggeessuu dandeessa. Gaafa of taatu ofiif jiraachuu gaafa eegaltu ofiif gaafa taatu kana hundumaa isaayyuu ni dabartaa jechuudha. Kanaafuu jireenya kee keessatti yoo of taate akka namaa miti. Akka ofii ta'uu qabda. Akka abaluun ta'aa miti. Akka hiriyaa kun ta'aa miti. Akka obboleessa kun ta'aa miti. Akka obboleettii kun ta'aa miti. Akka mataa kee gaafa taatu wantoota nama siin jedhe kamuu godhachuu hin dandeessa. Ati qofti ilaalcha xiqqaa, ilaalcha namaa gadummaa, ani ilaalcha bareedaa miti, ani namaa gadidha, beekumsa hin qabu, hubannoo hin qabu, gochuu hin danda'u, raawwachuu hin danda'u, ani namaa gadi jechoota jedhan jechoota negatiiva ta'an of keessaa buqqistee jechoota ani nan danda'a, anis milkaa'uu nan danda'a, ani bareedaadha, ani galma ga'uu nan danda'a kan jedhu jechoota ofitti amanamummaa akka ati qabaattu ofirratti dubbachaa ofirratti facaastee biqilchattaa gaafa deemtu na amani addunyaan guutuu cimina kiyaasaa cina kee jira si duukaa dhaabbata si duukaa murteessa si duukaa akka barbaadde kee ta'a jechuudha. Kanaafuu namni kamuu jireenya kee keessatti akka inni si hoogganuuf hin eeyyamin. Guddaa yoo dhiphatte yoo of taatee jirta ta'e yoo of duukaa jirta ta'e guddaa yoo dhiphatte guddaa yoo yaaddofte seeqa xiqqoon bu'aartii xiqqoon jireenya kee keessaa dhiphuusan gaddasan ceephuusan of keessaa geggeessita. Kanaafuu ofiif ta'i. Maaf dhiphatta? Maaf yaaddota? Abaluun natti dhufe, abaluun narraa deeme, abaluun hiriyyummaa koo dhiise, abaluun firummaa koo dhiise, abaluun natti jijjiirame jettee dhiphuu dhiista gaafa of taatu. Eenyumtuu bakka kee bu'ee daqiiqaa tokkoofillee jireenya kee jiraatu hin danda'u. Kan jireenya kee si jiraatus hin jiru. Kanaafuu jireenyi kee kan keeti sitti jiraata. Ilaalchi namaa, ilaalchi maatii, ilaalchi firaa siin sochoosuu hin danda'u. Kanaafuu ofiif jiraachuu jalqabi. Barnoota keenya har'aarraa akkasii waan baay'ee barattanitti abdii guddaan qaba. Waan na faana turtaniif guddaa galatooma. Yoo isinitti toleerate laayik, sheer, sabskiraayib gochuun maatii keenya ta'uu ni dandeessu. Turtii gaarii barnoota biraan hanga walitti deebinutti.